Hidhaa galaanaa, qorannoo fi seenaa tooraan da'u, kaayyoo waraqootiin. Hidhaa galaanaa, hiikaa kitaaba mata duree War of the Fleet, The Classic Study of Guerrilla War jedhuun Roobert Taaber barreessite. Adoolessa bara 2020 Bosona Oromiyaa. Kutaa tokkoffaa. Uummata keenya gurmeessuutti milkoofnaan galaana namummaa uumuu diina keenya liqimsuu dandeenya. Diinni keenya yeroo duulu nuti ni baqanna. Yeroo diinni keenya qubatu ni eegsina. Yeroo dadhabu ni haleella. Yeroo baqatu itti dullee kuffisna. Maa'oota Doonq waraana Dahoorratti. Dhiibbaan Oromootaa Gojjam irratti jabaachaa waan deemeef mootichi Zadingal hamma ani dhaqqabutti akka isaan hin lolle jechuun Raas Atnaatiyoosin ajaje. Atnaatiyoos garuu yeroo lolichaa fageessuu yookaan lolicha hambisuu hin dandeenye. Lola murteessaa gaggeeffamee humni Atnaatiyoos humna Oromootaatiin daakame. Oromoonni mootummaa yookaan impaayera Zadingal irraan dhiibbaa jabaa waan geessaniif mootichi kadhaa qarqaarsa humna waraanaa Awurooppaanota bira deeme. Bara 1604 qabsoo hiraarsisaa Oromootaan qabe ibsuun Phaaphaasni Roomitti xalayaa armaan gadii barreesse. Biyya keenya diina dhaabbataa Oromoo jedhaman qabna. Yoo itti dulle ni argannu, ni miliqu. Yeroo deebinu boodaan dhufanii nutti dacha'u. Isaaniin kuffisuu akka dandeenyutti duula waraanaa humnoota diinaa jajjaboo irratti geggeessinu loltootaa fi qondaalota hoogganan akka nuuf ergu mooticha gaafame. Tsaggaa Ittafaa, The History of the Oromo Nation. Seensa hiikaa kitaabichaa. Itoophiyaan Xaaliyaaniin moote jedhu. Itoophiyaan Xaaliyaanii kan injifatte qabsaa'ota Oromootaa fi qawwee Xaaliyaanii Minilikii kennite. Xaaliyaaniin dur Itoophiyaanotaa fi Oromootaan ari'amte garuu Oromiyaa irraa hin ari'amne. Garaagarummaan Xaaliyaaniin Awurooppaadhaa dhufee Awudawaatti injifatanii fi isa Oromiyaa keessatti hafe akkasi. Inni injifanne adii abbaa qawwee Xaaliyaaniiti. Inni nurratti hafe gurraacha abbaa qawwee Xaaliyaaniiti. Inni sun teeknooloojii fi beekumsa qaba ture. Inni kun qunxaa birqoo doofaa qawwee qabatedha. Inni sun lammata deebi'ee jaarraa 20ffaa keessatti Oromiyaa qircachuu yaale. Inni doofaan kun jaarraa 21ffaa keessatti ija ashaboon dhiqatee ammas Oromiyaa qircachaa itti fufuu yaalaa jira. Baay'ina keenya kanaan gartuu lafa keenya irra qubatteen lafa abbaa keenyaa irratti obboloonni keenya yommuu ajjeefaman harka walitti maranii ajjeechaa nurraa dhaabaa jechaa boonye taanaan intalli qunxaa birqoo gidduu teessee yeroo nu arrabsitu akka xiiqii horachuu falmii qulqullummaa fi cubbamummaa keessa galla taanaan yeroo ija keenya Hacaaluu saamsan gumaan keenya dabalanii ajjeesanii dabalanii mana hidhaatti guuramuu taanaan baay'ina keenya kanaan lafa keenya kanarratti cabaa fi salphina agarre kana hunda booda Itoophiyaa wajjin dhimmi Oromoon qabaatu jira yoo ta'e sun salphina nurra gahee amiin jedhanii fudhachuu ta'a. Waggoota 6 darbe keessatti Oromoon injifannoo gonfachuu danda'ee ture. Erga wayyaaniin aangoo gadhiistee biyya isheetti galte booda garuu qabsoo Oromoo keessatti badii gurguddaan hojjetameera. Lammiileen keenya qaqqaaliin ajjeefamuu isaaniif, Haceen gootichi ajjeefamuu isaaf, Jawaarfaa warri OMN hidhamuu isaaniif, salphina mataan nurratti garagalte kan nutti fide gantummaa Abiyyii fa'aa yookaan ammoo cimina diinaa miti. Rakkichi nu keessaa madda. Qabsoo keenya kan fashaleesse tarsiimoo qabsoo keenya ittiin geggeessinedha. Siyaasni tapha yookaan geemii miti.
Taphataan garuu taphi mo'ataa fi mo'atamaa hin qabne hin jiru. Taphi mo'ataa fi mo'atamaa hin qabne utuu jiraatellee taphi sun tapha Oromoo fi Amaaraa ta'uu hin danda'u. Oromoo fi Amaarri nagaa waliin jiraachuu kan dandeenyu tokko olaanaa kaan gadi aanaa ta'anii jiraachuuf yoo walii galle qofa. Yeroo Jawaar fa'aa federaalizimii leellisan roorroo Adwaawiin nurraan geessina gaaf jennee dimookiraasiif jennee dhiisna. Diinaa wajjin nagaan jiraanna yoo jedhan dirree dimookiraatawaa uummanni biyyattii irratti taphatan mijeessaa turan osoo hin taane injifannoo argame dabarsanii diinaaf kennaa turan. Sababni isaa tapha Oromoo fi Amaaraa mo'achuu fi mo'atamuu hin qabne seenaan hin beeku. Injifachuu fi injifatamuu malee Oromoo fi Amaarri nagaa waliin jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisuuf ammoo haalli yeroo ammaatti keessa jirru ragaa waa'ee ta'aati. Injifachuu otoo hin taane nagaan jiraachuu barbaanna jennee harka keenya nagaaf diriirsinaan eeboodhatu adda keenyatti darbatan. Federaalizimiin tapha yeroon irra darbe ta'eera. Diinota Oromoo warra Oromiyaa circirchuuf federaalizimiin mormaa tureef oduu abdii kutachiisudha. Oromoon tokkummaadhaan bilisummaa jalatti hiriira. Diinaan michoomuu yaaluun keenya badii guddaadha. Dhimmoota araaramuu hin dandeenyetu irreconcilable ta'an jira. Dhimmoota araaramuu hin dandeenye kana araarsuu yaalle. Jawaar qabsaa'aa cimaadha. Garuu karaa Jawaar fa'aa itti deeman qabsoon karaa nagaa fashalaa'eera. Fashalaa'eera jechuun garuu galma hin geenye jechuudha malee bu'a dhabeessa jechuu miti. Galma hin gahin malee qabsoon Oromoo Protest mootummaa wayyaanii irratti geggeessan bilisummaan Oromoo fiigicha meetira 10,000 yoo ta'e marsaa isa caaluu fi ulfaatu haguugee guutummaa Oromiyaa sochoosuun Oromoo bilisummaaf kaa'eera. Harka qullaa agaazii fuuldura dhaabbatanii du'uun Itoophiyaa harka wayyaanii keessaa baaseera. Harka qullaa hiriira nagaa geggeessuun sun Oromiyaa harka Amaaraa jalaa garuu hin baasu. Ijoolleen Oromoo har'as humna mootummaatiin ajjeefamuun gumaa hacee gumaa wareegamtoota Oromoo hin baasu. Yeroon yeroo itti xuraa'ummaa isaanii fi qulqullummaa keenya itti agarsiisnu miti. Yeroo warri Awurooppaa lafa Afrikaa irratti Afrikaanota waraanuu waa'ee jabinaa fi laafinaa malee waa'ee xuraa'ummaa fi qulqullaa'ummaa hin ka'an. Yeroon xuraa'ummaa diinaa dubbannu darbeera. Kun yeroo ajjeechaan isaanii ajjeechaan deebitudha. Kun yeroo gumaa bara 150 itti baafnudha. Yeroo harka qullaa duunu otoo hin taane yeroo itti ajjeesnee duunu yeroo bilisummaati. Bilisummaan guutuu wareegama gartuu barbaada. Qabsoofnee gariin duunee guutummaa dhala Oromoo fi dachee Oromiyaa bilisoomsina. Yeroon yeroo boo'aa yeroo quba qabaa miti. Yeroon yeroo gumaatii fi bilisummaati. Filmaati Oromoo karaa Jawaar yookaan karaa nagaan qabsaa'uu Federeeshinii fi Itoophiyaa Dimookiraatessuu fi karaa waboo, karaa hidhannoo fi karaa bilisummaa waliigalaa ture. Karaan Jawaar fa'aa hin milkoofne. Oromoon kadhaa fi boo'ichaaf waan uumame fakkaate. Oromoon akka itti garbooman malee akka itti bilisooman waan hin beekne itti fakkaate. Yaa seenaa wallaaluu, yaa seenaa raamtachuu. Oromoon hundi abbaa fardaati jedha seenaan. Abbaan fardaa hundi qabsaa'aa yookaan loltuu. Akka sanatti Oromoonni durii lola uummata qulqulluu yookaan perfect milishaa yeroo hunda qabsoo qophaa'aa qabu turan. Darbaa dabarsaan akka dhagahameen qeerroon farda isaa yaabbatee eeboo qabachuun abbaa isaa wajjin abbaa duulaa duuka bu'a. Mana citaa hunda keessaa ganda hunda keessaa loltoonni goototni gara adda waraanaatti gulufu jedha yaadannoo lammichi Ingilaandii Henry Blank bara Atsee Tewoodiroos barreesse keessaa. Hacaaluun nuti farda keenyaa hin beeku bareechanii gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii akkuma jedhe
Dhaabaa Wayyeessaa barreessaan godaannisaa kitaaba isaa gurraacha Abbayyaa irratti akkas jedha. Onneen dhiigaan dhiige dhiiga facaasee dhiigaan malee hin qulqullaa'u. Madaan isaas dhiigaan malee hin fayyu. Dhalaan isaas dhiigaan malee hin naqatu. Qeerroon 5,000 dhumee Abiyyi Maandeelloomti. Sirni nafxanyaa deebi'e. Nama fageenyarraa siyaasa naannawaa kanaa ilaaluuf qabsoon Oromoo miila gad dhaabatee Jawaar Mohaammed finiinsuun qeerroon 5,000 ol itti wareegaman. Miilikii fi Hayilasillaasee dachee Oromoo irratti gara masaraa mootummaatti deebisuuf sabboonota Oromoo dararuu fi ajjeesisuuf qabsoo taasisan fakkaata. Injifannoon Oromoo hawwitoota sirna nafxanyaatii fi gantoota OPDOtiin ukkaamsameera. Qabsoo lubbuu qeerroo keenya kumaatamaan galaafate moo'ichaan xumurri jennee erga gammanne garbummaa isa caalutti deebi'uun keenya gadda abdii nama kutachiisu keessatti kan nama kuffisu ta'uu mala. Gama biraatiin yeroo ilaallu garuu waggoonni lamaan darban rakkoon Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru karaa nagaan hiikamuu akka hin dandeenye ragaa bahu. Jawaar Mohaammed jijjiirama karaa nagaa fiduu keessatti fageenya dheeraa deema. Mootummaan wayyaanii akka uummata hin fixneef yakka raawwatan akka hin raawwatamnetti bira darbuuf waliigalee nagaan Maqaleetti deebi'an. Jawaar uummata bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ba'e keessatti guddate. Qabsoo bilisummaa Oromootaa bareechee beeka. Jawaar haqa cunqursaa Oromootaa nagaadhaaf jecha diinaa wajjin wal danda'anii jiraachuun wal madaalchisuu yaale. Hojii isaa kanaaf kan galateeffachuu ni qabu Oromootarra Amaarota nafxanyaa har'a nurraa girrisan ta'uu qabu turan. Galanni Jawaar garuu kanaaf furmaanni jiru furmaata ganamaati. Kaayyoo qeerroo har'aa kan ta'uu qabu kaayyoo qeerroo ganamaati. Kaayyoo Waldaa Maccaa fi Tuulamaa, kaayyoon Taaddee Birruu, kaayyoon Abaa'oo, kaayyoon Jaarraa Abbaa Gadaa, kaayyoon Guddinaa fi Baaroo Tumsaa, kaayyoon Eelamoo Qilxuu, kaayyoon Bakrii Saaphaloo, kan Waaqoo Guutuu, kan Abboomaa Mitikkuu, kaayyoon Oromiyaa bilisoomsuu anaa fi siin galma gahuu qaba. Kaayyoon Oromiyaa bilisoomsuu anaa fi siin galma gahuu qaba. Anaa fi ati dhaloota garbummaa isa dhumaa ta'uu qabna. Gootonni Oromoo qabsootti nu guddifataniiru. Nuti ammoo ijoollee keenya bilisummaatti guddifachuu qabna. Salphinni Oromoon dachee Oromiyaa irratti salphatu anaaf sirratti haa dhaabatu. Finfinneen afaan Oromoo haa dubbatu. Dambidoolloo hamma Shaashamanneetti, Jimmaa hamma Yaabal'ootti Oromoon hundi Oromummaa isheetti haa boontu. Qabeenya Oromiyaatiin Oromoon haa duroomtu. Badhaadhina dachee Oromiyaa faarsaa guddanne. Dhaloota keenyatti badhaadhina Oromootaa alagaan haa faarsu. Oromiyaan haa bilisoomtu. Nagaa yaalleerra. Nagaan kan yaalle dhiiga keenya xuruursaa diinni nu ajjeesaati. Yaaliin keenyas hin milkoomne. Amma kan hafe yoo diinni maaloo Oromoo koo naa dhiisi jedhee jilba keenya irratti kufeellee filmaata keessa deebii hin qabne kuffisanii kufuu. Humna qawweetiin Oromiyaa nafxanyaarraa bilisoomsuudha. Rakkoo haaraa mala moofaatiin hiikuun hin danda'amu. Yaaliin hin milkooftu jedhu. Yaa Oromoo akka bara wayyaanii nagaadhaan hin bilisoome jettee akka hin yaadne. Kan wadaa sardaa eebbaqal jetti miti jarattiin ilmaan Minilik ta'uu hin dagatiin. Walabummaa koo yookiis du'a koo naa kennaa jedhe miti Ameerikaanichi. Kottaa diddaa garbummaatti duunee kan hafne immoo ijoollee walabaa guddifanna. It will be liberty or it will be death. And if you are not ready to pay that price, don't use the word freedom in your vocabulary. Malcolm X. Reformiin kufeera. Oromiyaan warraaqsa yookaan revolutionii feeti. Seensa barreessichaa. Qabsoon hoomaa barbaroottan 1960mootaa keessa yeroo jalqabaatiif yogguu mul'ate
qaamolee hawaasaa hiyyoomsamanii fi saamamaniif humnoota dahootiin yookaan gorillaa faayiters. Lolli warraaqsaa banamuun marsaalee siyaasaa naannawaa addunyaa keessatti beekamaa ture. Bosona Indoochaayinaa haga lafa qullaa Paalestaayinitti qabsichi babal'ate. Beektonni gara bitaa yookaan leeftist uummatatti hiyyeeyyii warra maallaqaa fi humna qaban jilbeenfachiisuu akka danda'anii fi abdiin bara siyaasaa bilisummaa fi walqixxummaa dhufuu amanu. Fakkeenyaa fi kaka'umsi inni guddaanis kalaqa yaada Maa'oo Zeduungi. Maa'oo Zeduungi yaadrimee qabsoo yookaan waraansa uummataa sirriitti qindaa'e uummata biratti fudhatama qabu caalmaatti qabsoo dahoo naannawaa baadiyyaatti geggeessuun namicha milkaa'inaan hojiirra oolchedha. Milkaa'inni Maa'oo gara dhuma 1940mootaa fi jalqaba 1950mootaa keessa Veetmiinotaan yookaan Veetmiin Faransaayota irratti garagalchamuun yookaan kooppii biyya Veetnaam keessatti injifannoo argamsiisedha. Waggaa 10 booda Veetkoongoonni yookaan Veetkoong tarsiimoo Chaayinichaa Maa'ootti gargaaramanii Veetnaam kibbaa fi Ameerikaa irratti firii injifannoo mi'ooftuu dhandhamatan. Bubbee warraaqsaa fedha uummataa akka furtuu tarsiimootti walitti bu'iinsa qabeeyyii fi dhabeeyyii rakkinoota fincilootaa to'achuu. Qabsoo dahoo dhimma siyaasaaf fayyadamuu. Dadhabbii mootummaa ammayyaa. Waraana Veetnaam. Ibsa gabaabaa waa'ee waraanichaa. Waraanni Veetnaam yookaan Veetnaam Waar maqaa beekamaa waraana Indoochaayinaa lammataati. Waraanicha irratti Riippaabilika Kibba Veetnaamitti makamuun humnoota kooministii Veetkoongii yookaan qabsaa'ota dahoo Gorillaas Kibba Veetnaamii fi humnoota dhaabbii yookaan Regular Forces. Akkasumas raayyaa kaaba Veetnaam irratti kan duulan biyyoota miseensa dhaabbata waliigaltee kibba bahaa Eeshiyaa ta'anii fi Ameerikaadha. Lolicha kan hooggante Ameerikaa waan taateef Veetnaamitti lolichi waraana Ameerikaa jedhamee beekama. Veetnaam seenaa dheeraa humnoota alaatiin buluu qabdi. Chaayinaa, Firaansii. Uummanni Veetnaam kaabaa fi kibbatti qoodameera. Gara jalqaba jaarraa 20ffaa yeroo sabboonummaan saba Veetnaam guddachaa dhufu biyyattiin kolonii Firaansii jala turte. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa dhaabonni adda addaa Veetnaamin bilisoomsuuf socho'uu eegale. Yeroo waraana isa guddichaa yookaan World War First Firaansii kolonii ishee Jaappaan irraa ittisuu hin dandeenye. Waraana sana booda Firiinchonni to'annoo isaanii deebisuuf yaalan. Haa ta'u malee mormii fi lola qindaa'eetu Veetmiinota irraa isaan eege. Veetmiin gabaajee liigii bilisummaa Veetnaamii Hoo Chi Miinii fi Jiyaappiin hoogganamti. Bara 1954 Veetnaamoonni mo'icha guddaan Fireenchota injifatanii waliigalteen Jeenivaa ta'an. Waliigaltee sana irrattis Veetnaam bakka lamatti qoodamte. Hoo Chi Miiniin mootummaa kooministii kaabatti magaalaa Haanooy irratti ijaare. Riippaabilikni Kibba Veetnaam ammoo pireezidaantii Dieng jalatti magaalaa Saayiganitti dhaabbate. Gargar ba'umsichi yeroo murtaa'eef qofa akka ta'u yaadamee ture. Bara 1956 kutaa biyyaa lamaanuu keessatti filannoo taasifamuun egereen biyyattii akka murtaa'u akeekan. Kaabi baay'ina uummataa qabu akka mo'u beekamaa waan ta'eef gaafa yeroon filannichaa gahu pireezidaantiin Veetnaam kibbaa Dieng filannicha fuuldura dhaabate. Mootummaan kaabaas Diengin dadhabsiisuuf Veetmiinota hojiitti deebisuun sochii hidhannoo dahoo kibba keessatti eegale. Ameerikaan babal'ina koominizimii naannawaa sanaa to'achuuf mootummaa Dieng deeggartus boodarra humna guutuun waraanichatti galuun humnoota kooministii Veetnaam yookaan Veetkoongiin mo'amte. Duulli Veetnaamis waraana Ameerikaa itti mo'amte isa jalqabaa fi dhumaati.
Kan mo'amtes uummata baay'ina miliyoona 16 qabuun. Humni muummee yookaan Meeyin Weetkoongii 1,500 hanga 2,000tti lakkaa'amu torbee 2 dura duula tasaa of eeggannoo cimaan raawwatameen baataaliyoonii mootummaa 4 barbadeessaniiru. Loltoonni miidhaa sana geessisan kun zoonii kooministoonni to'atan Beenkaat jedhamtu keessatti akka argaman dhagahameera. Bara sanatti seenaa waraanaa keessatti heelikooptara qabsoo guddittii kan turte 96 Choppers rokkeettota qawwee maashinii loltuu battalaa 1,000 loltoota 4,000 deeggaraman baattee humna muummee Weetkoongii kana itti marsitee kaayyoo dhabamsiisuutiin samii Veetnaam keessa balali'aa jirti. Dhimmi loltoota mootummaa samiirraa gad goobanii sun dhoksoota waraanichaa dhoksummaan isaanii hin eegamne keessaa isa guddaadha. Saayiganitti qondaaltonni mootummaa odeeffannoo irratti hojjetan guyyaa hedduu dura oduu sana footograafarootatti himan. Yeroo loltoonni samiirraa sun lafa gahanii loluuf ka'an, loltoonni Weetkoongii baay'een isaanii bakkicha gadhiisanii bahanii turan. Barruulee Taayim Hagayya 21 1962. Gurmuun reenjarii Veetnaam kibbaa lama Saayigan irraa maayila 25 gara kaabaatti fagaatanii lafa margaa darbee bosonni irra jiru keessa tamsa'an. Ergama loltoota Weetkoongootaan miidhaman gargaaruu qabatanii loltoonni 200 of eeggannoon socho'an. Mukkeen raabarii gidduu deemaa turan keessaa dirreetti bahan. Achi manneen citaa walitti qabamanii jiran yaardii 400 fagaatanitti deemaa turan. Yeroo akka tasaa dhukaasi cimaan kara hundaan itti banan tokko sagalee dhukaasaa otoo hin dhagahin kufan. Kaan baqatan. Lieutenant William Richard gorsaan isaanii qal'aan lafa jiidhaa sana keessa gadi ciise. Yeroo ol ilaalu Weetkoongoonni ajjeechaaf gara isaan jiranitti kutachaa jiru. Richard miilaan dhaabatee dahoo barbaachatti fiige. Loltoonni Weetkoongii isa argan itti dhokaasanii tafasaatti qadaadan. Kufee ka'ee okkolaa deemsa isaa itti fufe. Loltoota hafanii gargaaramanii sa'aatii 6 bosona keessa deemee buufata isaatti deebi'e. Carroomeetu malee dirree mukkeen raabarii sanaan achitti reeffa namoota 51tu ciise. Karra kiyyootti nu keessummeessuun duuba keenyaan karricha nurratti cufanii nutti qaqan jedhee ibsee Richard. Qophi malee nu cicciranii. Seenaa wal fakkaataa jedhe hoogganaan waraanaa US aariidhaan. Garaagarummaa gadi fageenyaa fi bal'inaan qofa seenonni wal fakkaatoon torbee gara torbeetti Veetnaam kibbaa keessaa dhagahamu. Buufatoonni waraanaa weeraran. Aanga'oonni in ajjeesan. Manneen in gubamu. Magaalaaleen in haleelamu. Kun hundis dhugaa nama aarsu tokkotti ida'ama. Humnaa fi hidhannoo meeshaalee waraanaa gadi aanaa qabaatanis kooministoonni Veetnaam humna mootummaa Veetnaam kibbaa loltoota 400 ol qaba. Gorsitoota Ameerikaa 17,000 fi guyyaatti gargaarsa doolaara miliyoona 2tti tilmaamu deeggaran injifachaa jiru. Stanley Carney diinni keenya kana. Ergaa sanbata xiqqaa galgala Hagayya 22 1964. Sadarkaa addunyaatti qabsoon dahoo mallattoolee fiwudaalizimii fi koloniyaalizimii barbadeesse. Biyyoota bu'uuraalee misoomaan boodatti hafan keessatti qabsoon dahoo saba bal'aa hiyyooma cunqursaa warra hiyyeessichaa irratti ayyaanamanii yookaan privileged.
abboota lafaa fi weerartootaan hacuucamanii gad qabaman abbootii taayitaa fi hidhattoota waraanaa jalaa walaba taasise. Qabsoon dahoo bu'a qabeessa, meeshaa bilisummaa fi haqa hawaasaati. Qabsoon dahoo qabsoo warraaqsaati. Uummata siivilii hirmaachisa yookiin uummanni bal'inaan irratti hirmaate. Qabsichis qaamolee mootummaa hacuuccaa geessisan irratti gaggeeffame. Haalichi adda adda ta'uu mala. Bakka tokkotti Israa'elii fi Aljeeriyaa fakkeenya yoo fudhanne biyyicha kan bulchu alagaa ta'uu danda'a. Sana jechuunis weeraraa yookaan kolonaayizarii ta'ee hawaasa biyyichaa guutuutiin kan mormamu fi uummaticha waliigalatti hidhataa qabsaa'u kan deeggaru ta'a. Fakkeenya biraatiin Veetnaam kibbaa yookaan Kuubaa keessatti mootummichi guddisee dhume biyyichaa fi xiqqaatus mootummaa of danda'e ta'a. Fincilichi immoo garee siyaasaa xiqqoo imaammata, ilaalcha yookaan seera qabeessummaa mootummichaa gidiru yookiis gaaffii keessa galchu ta'a. Ammas ka'umsi isaa gargar. Waraanni Beetkoongii fincila ilaalcha irratti taasifame ta'ee bu'uura gitaa cimaa fi anniisaa sabboonummaa guddaatiin kan deeggaramedha. Fedhiin finciluu har'arraa yookaan baroota 1960mootaa keessa sadarkaa addunyaatti babal'ateera. Fedhiin finciluu miira dhimma siyaasaa fi diinagdee deebii kennuutii olis. Fedhiin finciluu kun dammaqiinsa haaraa agarsiisa. Dammaqiinsa sababaan dhufe osoo hin taane, dammaqiinsa dandeettii fi humna yookaan poteenshaalii dhokateen dhufe agarsiisa. Dammaqiinsa haaraa jalqaba namoota dhuunfaarraa jalqabee gara hawaasaatti darbu. Sanaan biyya guutuu dhuunfatu ilaalcha addunyaa haaraa. Dammaqiinsi battalaa fi tasaa kun biyyoota hiyyeeyyii fi boodatti hafan keessatti jijjiiramni ariifataa fi waliigalaa bu'uurarraa ta'e akka dhufu hawwii cimaa uume. Haalli jireenyaa fooyya'uu hin dandeenye fakkaatu kun salphaatti jijjiiramuu akka danda'u hubatameera. Hanqinoota fudhatamanii dandamatamaa turan amma namni obsu hin jiru. Fedhiin socho'uu dhalateera. Namoonni naannoo hundaa akkas jechaa jiru. Ilaalaa waan nuti gochuu dandeenya. Ilaalaa waan nuti qabnu. Ilaalaa waan nuti dandeenya. Ilaalaa waan nuti ta'uu dandeenya. Salphaadhumatti socho'uudhaan. Hamma har'aatti maal eegaa turre? Kottaa hin qabsoofna. Kun xiinsammuu fincilaa ammayyaa qabsaa'aa dahoo agarsiisa. Dhaadannoo fi sababiin isaa maaliyyuu haa ta'u, meeshaan waraanaa isaa inni dhokataa imaammata yookaan tooftaa fi mala yookaan techniques and tactics waraanaa osoo hin taane xiinsammuu isaa kana namoota biraa kakaasuun ofitti dabaluu danda'uu isaati. Loltuu mootummaa injifachuu fi sirna bulchiinsaa jiru kuffisuun hojii lammataati. Tattaaffiin qabsaa'aa dahoo inni jalqabaa hidhasaa malee mootummaan kamuu guyyaa tokko dhaabatee ooluu akka hin dandeenyetti uummata isaa hidhachiisuu fi fincilsiisuudha. Qabsaa'aan dahoo sirna jiru garagalchuuf waan hojjetuuf dhaabduu yookaan facaastuu yaada warraaqsaati jechuun ni danda'ama. Akka abaa'oo keenya. Haa ta'u malee waan sanyii warraaqsaa facaaseef qabsaa'ichi akka qaama sanyichaatti ilaaluu dhiisuun dogoggora ta'a. Inni mataansaa jiruu siyaasaa warraaqsa yookaan reevoluushinii barbaachisuun keessatti uumame. Kanaaf qabsaa'ichi eegalaa warraaqsaa qofa osoo hin taane si'eessaa warraaqsaatis. Qorannoon dhimma Veetnaam kibbaa kamuu kan nu mudate waraansa akka hin taane beekuu irraa jalqabuu qaba. Rakkinichi kan lolaa caala kan siyaasaati.
dirree waraanaa caala gochaa shororkeessummaatu mul'ata. Uummata miiliyoona 14 keessaa Kooministoonni Beetkoongii loltoota dhaabbii 28,000 haga 34,000 fi loltoota paartaayimii 60,000 haga 80,000ti. Dhugaa dubbachuuf rakkina akkasii irratti humna raayyaa waraanaa US irraa FBI'tu muuxannoo fooyya'aa qaba. Barruulee New York Times hagayya 23 1964. Odola yookaan Aayilaand Kuubaa baay'ina uummataa miiliyoona 7 qofa qabdu irratti qabsaa'onni dahoo Fidel Kaastroon hoogganaman baay'inni isaanii hidhattoota 500,000 caalee hin beeku. Ta'us duulli murteessaan magaalaa Saantaa Kilaaraa irratti geggeeffamuuf akeekame. Duulli sunis sababa kutaan magaalattii hammi murtaa'e to'annoo mootummaa jala tureef magaalattii bakka lamatti qoode. Muddee 1958 duulichi akka jalqabamu yeroo murtaa'u jiraattonni magaalattii kutaa magaalaa raayyaa waraana mootummaan to'atamu alatti jiraatan guutummaatti duulicha irratti hirmaatan. Bara sana gara dhumaa yeroo Baatistaan biyyaa baqatee badus uummati Kuubaa guutuun mo'icha sana keessatti qooda fudhachuun gammade. Akka irraa fagaachuu yookaan dhimma irraa dhabuu edaa hunduu fincilaa ture. Eebila 1964 Herald Tribune New York irratti Waaltar Liipmaaniin akkas jedhamee barreeffame. Dhugaan lammiilee Ameerikaa jalaa dhokachaa jiru amanamummaan mootummaan Saayigan uummata Veetnaam kibbaa biratti qabu baay'ina uummatichaa keessaa 30% gadi ta'uu danda'a. Mootummichi kan to'atus kurmaana 1/4 lafa yookaan teeritorii biyyattii hin caalu. Hoomaan waraana Veetnaam loltoota 400,000 qabuu fi garee gorsitoota lolaa Ameerikaa lamaan pileenota lolaatiin jettota boombii darbatanii heelikooptarootaan deeggarsa faayinaansii guyyaatti miiliyoona 2 argatu fincila to'achuu yeroo dadhabu dubbichi gochaa shororkeessummaa salphaadhaa ol akka ta'e baruuf namatti hin ulfaatu. Yeroo waa'ee qabsaa'aa dahoo dubbannu miseensa paartii tokkoo akka ta'e yookiis ilaalcha siyaasaa akka qabu beekuu qabna. Meeshaan qabsoo isaa inni guddaan qawwee yookiin miincaasaa osoo hin taane walitti hidhamiinsa inni saba isaa fi biyya qabsaa'uuf sanaa waliin qabu. Fincilli qabsoo dahoo jijjiirama ariifataa yookaan raadikaal kan hawaasummaa fi kan siyaasaa hooggana. Qabsichis fuulaa fi harka mirgaa warraaqsaati. To'annoon qabsoo kanaa counter insurgency ammoo qabsoo warraaqsaa kana dhaabsisuu yaala. Qabsoon dahoo fi to'annoon isaa tooftaa wal fakkaatu fayyadamuu hin danda'an.